أنا قرآن يوازي وقام مليون تكدور عرفته قرآن كنا جت رجعنا كنا نسنجر وان جرسن تكارجعنا كنا جري نجرتي وان كنا يسافو تجري نجافلو يوان انت نجري وان كجيب جري يوان تكارمني خيانة مش عاته تكارمني تشري واقولس يفهم سنجر الله كنا من سمارت تجوسانو بديو في ترى نمني برا وقت وان كنا خنا كيسا جروهن دنو والمجالة تديك على راجت ديك على جتون لنديسا ما ديتشو ديك على كم ما ديتشو الناس كيس جرو كم ديك على يتشو إيسات إيه يونين جري جت تا فيديو كوريجا دي مارا مارجي namaan diqaalaa jedhamu jechuun maal jechuun wangi akkamitti kijiba waan as keessa jiru kijibaan jedhamu diqaalaa dhaan jedhamu waan haasoftu beektu la son dubbii kijibaa no ustaz dubbii kijibaa miti takka urjii joo waan ni balleessaa akka dhiifama fadhatte dhiifama jedhi malee dhugaa ammaan hin jenne jedhi takka hin baxabbaxina takka ustaz abumaas dhiifama naa godhaati wangeelli kana keessa wanti jiru hundumtuu diqaalaadha jettanii kanaafu viidiyoo isin akkas jettanii dubbattan sana fiddeetiin asaa fidduu dhiifama wallahi dhiifama si gaafadha viidiyoo sanaa viidiyoon finnitaa garuu sobduudha ishinumaa dhiifama naa gaafadha garana naa waraaba ani yoon ariwaan san jedhe diqaalaa waan jedhu namaanuu diqaalaan jedhu yoo namaanni jedha nama inta warra nabi muhammad rukkutu diqaalaa miti dil waan adda adda hin jedhan so sana yoon jedhe wangeela hin jedhu kam as keessa isiniimu wangeelli kana waan ani yeroo baay'ee jedhu wangeelli kun dubbii waaqayyo abbaa qaba wangeelli kun dubbii yesus qaba wangeelli kun dubbii raajota gurguddoo fi xixiqqoo qaba wangeelli kun dubbii seeyxaanaallee qaba wangeelli kun dubbii harree bal'aamillee qaba digalle wangeelli kun dubbii paawulos qaba wangeelli kun dubbii gartee waan dhugaan ta'inillee ni qaba namni kanarratti nagaafadhaa kun amma Mewti nama irratti gaafa tokkomti dubbatu akkasitti jireenya jiraatu tan emmas ani ustaaz Abu Muaz gaafii tokko wanti jechuu barbaadu fakkeenyaaf urjii qalme an jabaayyuu miti gaafiin kiyya fakkeenyaaf amma warra Yesuus Kiristoos jedhanii raajii hojjenna dhukkubsataa fayyifna yani maqaa Yesuus amma fakkeenyaaf maqaa Yesuus raajii hojjeta dhukkubsataa fayyifedhan kan wangala Yohaannis ta'ee wangala keessatti guyyaa gaafa dhuma gaafa dhufe jennaan yaa gooftaa nuti maqaa keetiin raajii kanaan hojjenne maqaa keetiin akkanan goonennaan badii isin yaa warra ija koo duraa jedhaanii Yesuus Kiristoos jedhu fiddaa bakka isaa abdusee bakka isaa fiddaa Kuno Abu Muaz si baasuu danda'u bakka sana wangala ati baasisi dubbachuu jiraame anaan beeka ati baasisi dubbachuu jiraame maaliif iyyuu akka waan irratti gaafa ture kana fakkeenyaaf quraanii keessa maal jira beekta quraanii keessa maal beekta jira wallahi narraa fagaatee warra sobaan maqaa kootiin ummata aac barabaree jedhaanii bar quraanii keessanii maal jira beekta warra salaataniif qoy intalo gidduun ganii please warra salaataniif wayyoo siin jedha quraanii keessii baasa warra salaataniif wayyoo siin jedha alladhiina hum an salaatihim saahun jedhe aayatti aanu dubbisi kanaaf iyyuu maal jedhu inni fitaasa qaano walii gala suutuma ne walii gala abshir maachuu dare Eddee sanatti amma fakkeenyaaf Yesuus raajii hojjeta jettu garuu Yesuus gaafa sin guyyaa sadhumaa sanatti maqaa keessa kanaaf iyyuu warroota maqaa Yesuus duuba Yesuusin gooftaadha jedhanii warra immoo itti buluu didaniin jechaara malee namoota Yesuus gooftaadha jedhanii waan tokko no fidi bakka saayee bakka sanaa baasa ustaas gadi humni dubbina no ani quraa maqaa fi kiyyattiin kaana unaa baasee nan dubbisa erga dubbisa banaa fi bakka sana wangala Yohaannis boqonnaa meeqa wanti kun injad no Maatiyos no baase atuma yoo isin dura ni jedha jettee haa jettu ni jedha akkas ni jedha nan beeka baasi ni beektu bakka amma ni beektu dhugaa Kiristoos nan beeka ni jedha nan beeka wallahi bakkuma beektu ammas isin tuffati am ana raga ankiyya ofitti fida waan rabbi qaatii keessan akkamitti dabalu jira samee qarra si baasa ankiyya ofitti si baasa moo isitu jedhee miti fida ani beeka bakka isaanin beeka garuu ammoo situ dubbachuu jira waan ta'eef fidadhu si ibsa araarsu kunis qoy mana araarsu qoy abshir obsi lubbu rakkanne wangeela ummata wangeela nu harka dhiiftanii bara alhamdulillah wangeela no sintu jedhee miti bakka isaa naaf diitoo naa dubbisi 25 irraa kaasi naa dubbisi Maatiyos torba 21 banaa ustaas Maatiyos 25 irraa kaasi 21 Maatiyos torba 21 banaa fi eddeen amma Yesuus akkana jedha Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetu mootummaa isaatti gala malee nama eenyutu mootummaa isaa gala
Dubbisa macaafa qulqulluun isintu naa ibsaa miti. Macaaf quraanaan barkaanii dubbisu jiru urji. Irraan si deebe. Waan wangeelii jedhe nama jala jedhime. Yesuus akkana jedhe. Jaalala abbaa koo isa waaqarra. Jaalala eenyu kan raawwatu mootummaa waaqayyoo gala jedhe. Ustaaza dubbisaa maa aga'u jirra. Takka qalba qaali dubbisaatiin deeman soota. Dambee ka jaalala abbaa koo isa waaqarraa kan aga'u ayyeetti dubbisaa sana sin eeggifachuutu jiraame. Waaqayyoon waaqarra jira moo lafarra jira? Allah namni jarri kun macaafa nama horsiisuu yaaluma biqaatiin keessa akkamii gadi bu'u jira silaa. Ani bara abdusee bara hin fadhani bara ummanni hin fadhan wangeela hin saalfatanii. Ni fedha garuu akkas hin dabarsiiftanii beeksisuutti dabarsiisuuf jiraame. Si gaafachuutiin jira. Laal akka jedhu. Ustaaza itti fufi. Dubbisa kan argana gaafatee dubbisaa maal dabarsiisuu maal barbaachise? Yaa dubartiin akkana daftanii dulloomtan isin osoo norre dulloomtan. Har'ayyuu waan dulloome maal ishee rakkoon qabu har'ayyuu waan dulloome du'e. Eenyutu ilmaan irreecha yookaan irreecharra dhume sana eenyutu deebisaree isin yoo norre. Okay. Isin tuhe nama barsiisuu yaaddu maal guure. Naa barsiisu miti ani barsiisu waan barreeffameen dubbise urjii maal taateen talaba isaa akka jedhu Yesuus jaalala kootiin jedhe. Jaalala abbaa koo isa waaqarra waaqayyo hafuura bakka hunda jiran jedhan waaqayyoon waaqarra jira maqaa isaa nama hojjetuutu gartee mootummaa waaqayyootti gala malee namni jedhe namni kanuma kee isin namni akka keessanii kun yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti galaa mitii jedhe okay ittiin fufasii. Didami lama. Maada matu durem saya matu durem kurang macam mana matu macam. Kunuyu kijiba afan Oromoo kijiba. Ittidaan. Ayah ittidaan kaje tunu fida afan Oromoo dubbachuu jira. Sifida kot. Maada ustaz ayah ustaz na abshirani ustaz oli galu jira. Ustaz suutu esi wajjin nasa Amerikaanina. Jaalala abbaa koo isa waaqarraa kan raawwatu mootummaa waaqatti galadhe mitiire. Waan jedhe. Sila maal jedhe Abduseen maal jedhe yaa gooftaa jechuudhaan mootummaa waaqayyootti hin galanii jedhe. Sii dubbisaa waliin fixa. Achitti akkas hin jenne Abduseen akkas hin jenne. Guyyaa boru warra gooftaa naan jiru narraa fagaadhaa deema isin hin beeku jedhee Yesuus reef isin nu gooftaa jedhamu Islaamaatu Yesuus gooftaa jedhamu Pheenxeetu jedha. Namni hundumti Yesuus gooftaadha jedhee miti kan ibidda seenu. Namoonni hundi jedhee okay asirratti namoonni hundi jedhee ustaaza namoonni hundi jedhee. Suuta maal Ameerikaa halkan walakkaadha na bira namni rafuu jira biyya teessanii maadaamiin ciisuutti hin jirtu. Okay waan jedhe akkana jedha Yesuus mata duree yeroo jettu mata duree Yesuus barsiiseen beeku Yesuus takka mata duree hojii barsiiseen beeku. Mata duree jedhee mata duree rakkoon jiru waan ani isin dubbisa kalas suuta isin dubbisa. Maal na dubbisa. Isin dubbisa suuta isin dubbisa jedhee. Barsiisuun ture suutaan na dhaggeeffadhu suutaan na dubbisa. Gidduu taasii odeessuuftu akkamitti macaafa qulqulluu hubata namni. Nuti jarana wangeela Maatiyos, Marqos, Luqaas, Yohaannis mataa qabannee jirra. Isin Qolaasiyos tokkoffaa. Hayyee isin ammalaa dubbisuu jalqabdanii iiftanii odeessuuf namni akkamitti hubata macaafa qulqulluu ishii. Tuuta illallabi akkama intalti tuni numa jirtu kana keessaa baatee firii taate islaamummaan fudhattu sammuun si jeeqameera akkan argaa jiru. Maqaama Yesuus Kiristoosin sammuun koon jeeqamne keessantu jeeqame la keessantu otoo hin jeeqamte sa'aatii 24 asirra keessanii gaaffii nama gaafata sa'aatii deemu sammuun isin zooruu jira sanii dubbisa amma macaafa qulqulluu. Urjii nu kabaje kaa maal taate. Maqaama Yesuusin jarri kun eessa dhaquufis laa. Urjii. Haloo. Ati xeenaan kee tabbaqama nagaa foolii fi hafuura nagaa qabdaati. Maaloo. Nagaa sila ol gaafanne barsa amoos. Yoo muutis irra keenya ni iyyita. Yoo suuta jirnes numa iyyita akkam si goona. Okay. Amma macaafa dubbisuu dadhabdanii haasatti biyye. Inni iyyita hin lallabin suuta akkuma dhiiraatitti haasawu yoo akka dhiiraa haasa'u feetellee mee suuta ayyee. Akkana jedha. Diddami takka irraa ilaa meeqaan si dubbisa. Tidak tokko irraa kaasa dubbisa baatira oduu odeessuuftu eessatti dhaggeeffanna reeshii dubbisuu iiftanii oduu odeessuuftu. Diddami tokko irraa ilaa diddami sadii si dubbisa dhaggeeffadhu ishii sagalee waaqayyoo irratti hin dubbatin. Quraanni keenya kajo wayizaa qorii al-Qur'aanu fastami'uu lahu waansituu la'allakum turhamuun. Wayita quraanni qaraamu dhaggeeffadhaa jira rabbiin gartee saniin isin himaaruun mala. Ati sagalee waaqayyoo akkana mana siidaa sirbaa irra lallabda. Silaa calcattee dhaggeeffachuu qabda. Okay. Amma naan laala. Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetuutu mootummaa waaqayyootti gala malee namni yaa gooftaa
naan jechuu duwwaadhaan itti galaa miti. 22 guyyaa isa dhumaa sanitti guyyaa qiyaamaati guyyaa isa dhumaa sanitti namoonni baay'een haleluuyaa namoonni baay'een yaa gooftaa yaa gooftaa yaa gooftaa nuhi maqaa keetiin raajii dubbanneerra ameen maqaa keetiin ameen hafuurota hamoo baafneerra ameen hojii angoos maqaa keetiin baay'ee hojjenneerra miti anaan jedhu jedhe 23 ani immoo jedhe Yesuus guyyaa san yeroo sanitti matuma ani isin hin beeku isin yaa warra hamoo hojjettanii ija koo dura bada jedheeni mul'inatti isaanitti hima jedhe bo isin isan isin isan amma galatoma macaafa qulqulluu akkanatti mirqaananii dubbisanii macaafa qulqulluu akkanatti yaa gooftaa kan jedhu seelaama qofa barreeffamee jira macaafa qulqulluutti dabaluu itti hir'isuu hin danda'amu macaafa qulqulluu itti dabaluu hir'isuu hin danda'amu yaa gooftaa jedha malee yaa gooftaa sadii barreeffamee jiru dhugaa Kiristoos an dubbisuu jira no maana keessanii miti maatti dabaltani macaafa qulqulluu asitti abduse irra deebi'e no kela akkas jedha dhugaa Kiristoos guyyaa qiyaamaa jedhe guyyaa dhumaa jedhe malee si'a lamarra deebi'een barreeffame isaan viidiyoo waa waraabaa jiraniifidha jechuudha keessanii irra deebi'e viidiyoo waa waraabachaa jiraniif irra deebisanii dubbisan maqaa Yesuus jedhanii dabalamaa urjii turi ka dura dubbisan eegas hin taane booyaa dubbisanii mirqaanaan dubbisna ustaaz aannan dubbisa maajii akkanatti olii gadi mirqaananii dubbisu qaba macaafa qulqulluu seeratti dubbisan qaba bara normaal doo jettiin normaal noof sila wangeera akkanatti hayyee normaalitti dubbisa antiidaayi digdami tokkorra sagalee waaqayyoo Maatiyos 7:23 si dubbisa Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqa irraa nama hojjetuutu mootummaa waaqaatti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti galaa miti 22 guyyaa isa dhumaa sanitti namoonni baay'een yaa gooftaa nuhi maqaa keetiin raajii dubbanneerra maqaa keetiin hafuurota hamaa baafneerra hojii angoo maqaa keetiin baay'ee hojjenneerra miti anaan jedhu ani immoo yeroo sanitti matumaa ani isin hin beeku isin yaa warra hamoo hojjettanii ija koo duraa badaa jedheeni mul'inatti isaanitti hima jedhe. Okay, galatoma. Kanaafiyyuu namni hundumti yaa gooftaa jechuudhaan jedhemo namoonni jedhe asitti namoonni jedhu ustaaz amaariif ijuun galiinaa sin maqaa yesu maata ta'u warri ta'anii no amaarinya azebi siyaasa dirra deemne dubbinne yoo siin galu ta'ee gadi bayitu dubbifadhu afaan oromoo koy ani afaan amaarinya garatti barreeffamuun beeku biroo anas sitti maqaa takka no in barbaadu isuma dubbifadhu ustaaza dubbiftanii yaama kan waliin gallu ustaaza toba kaafaan oromoo jiru warri wangeela afaan oromoo si barreessanii sisobanii afaan oromooti dubbifamee sisobanii bar itti dabalanii sisobanii barri sisobanii sin jechaaraa bar kana si sirreessuuf deema macaafa qulqulluu kan itti dabalama kan irraa tir'ata barreeffamee jira waan ta'eef ayyetti faa bakka ustaas okay gaafiin gaafadha kanarratti qoy jirta okay na dhageessanii miti afarsoo na ustaazan dhageenya kanaafu asirra okay sigafada oi bokko batarratti sigafada thank you makan enyu abduse enyu raji wanni ni beitani kha salita gurgurusan Itoophiyaatti enyu raji enyu tan enyu okay enyu raji da moraji miti urji fakkeenyaaf raajii ta'ee warroonni jaalala abbaa kan irraa walledha malee raajii hundumaa miti nama hundumaa miti muutii sirra gaafii si gaafachuu boqonnaa kanarratti iyyuu tufaa raajiidha moo raajii miti Itoophiyaatti? Raajiidha. Raajii kijibduudha moo raajii dhugaati? Raajii dhugaati. Abbaa isaatu beeka. Holdan dhaabbadhu wansi qaba. Iyyuu tufaa raajiidha moo raajii miti? Raajiidhaan siniin jedhe. Maqaa Iyyasuusiin waa hunda maqaa Iyyasuusiin gartee hafuurota hamaa ni baasa moo hin baasu? Baasaa jira illim godhe. Yesuus Kiristoos guyyaa qiyaamaa isin narraa fagaadha. Raajiin raajii iyyuu tufaa raajii dhugaati moo raajii sobdu?
Dhugaan. Ragaanaa kan. Raajii dhugaa agi gaafa dhusaatiin fakkeenyaaf macaafni kun akkasii jecha ragaa naa kenni jechuu jirta. Holden. Ragaa maaraa si kenna. Sagalee irratti lallabin soota dhaabbadhu akka jedhe Yesuus Kiristoos laala akkana jedhe guyyaa isa dhumaa dhaabbadhu soota guyyaa isa dhumaa sanatti namoonni baay'een yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin maqaa Yesuus raajii hojjetamoon hojjetu iyyuu tufa. Jaalala abbaa yoo raawwanne ta'e. Injiru meerree isaatti dabalame injiru deema dubbifame wanta akka jedhu situ ibsatti kennamu waan gallee jedhin. Akka jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos maqaa kootiin hafuurota hamoota ni baaftu maqaa kootiin garaagaraa hojjettu jedhee bara. Holden ka ummanni kuni warri kun kiristaana boqonnaan warra kiristaanaan laallatamoo islaama. Maqaa kootiin hafuurota hamaa ni baaftu maqaa kootiin waa abbaa kadhatan alatti ni raawwata jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 8 irraa qoy biroo. Urjii. Akka jedhe gooftaa. Urjii waan sin gaafatin maaliif waan ni jette frakkita waan si jedhe boqonnaan kuni raajii wanni gartee maqaa eenyu dillee haasa'u jiru kuni waan warra islaamaa haasa'u jiramoo raajota waan warra kiristaanii hojjetu amantii keessa. Warra raajota sobduu ta'anii maqaa gooftaatiin warra daldalaa hojjechaa jiru. Si gaafachuu deema sobduuf kan addaana baafta. Waan siin jedhe guyyaa isa dhumaa sanatti Yesuus namoonni baay'een yaa gooftaa warri jedhu islaama moo isin. Abbaan barbaade yaa gooftaa jaalala waaqayyoo raawwanne yoo. Nagaan nurraa gabbu'e uummata wajjin nagaan bu'e nagaan si jaaladha nageetti. Ustaaz jaalala abbaa yoo raawwanne ta'edha barka inni yaa gooftaa sun irraa qeebalamuu. Waan si gaafa deebisu nageetti urjii si wajjin yoo jaalala abbaa raawwanne ta'es. Nageetti. Gabbuu isaanii bakka raawwasoo irra gabbuu isaanii. Eenyu Yesuus ni jirti Deeboraa ni jirta. Akkam jirta nagaan isinii Abu Mu'aaz. Nagaati ni jirtaati gaafii si gaafadha eenyu yaa gooftaa warri jedhu islaama moo isini. Kudu ati sinuma jedhama qo'ame xiqqoo dudduun ol jedha abeet. Ispoortiin hojjedhee dhufaara. Akkam jirta sin garuu dura nagaa gaafadhaamee qo'a dura tasgabbaa suuta jedha. Wangeelli nagaan gaafatin jedha nagaa nu gaafachuus hin dandeessu wangeelli kan keessatti hin dhiisu. Boficha tummoo sitti dhufe boficha sararraa fattee tummoo sitti dhufe gaa kan ammoo anaatiin haasa'uu hin dandeessu jechuudha. Waan sin jedhe Yesuus yaa gooftaa warri jedhu islaama moo kiristaana. Yaa gooftaa kunoo atu jechaa jirtaa miti duukaa isaan bu'a jetta yeroo bira. Warraan amma raachee abdusee warri kun hundi warra amma 7-8 maraachee hojjaasaa hojjetanii bara warra dur noormaalii waati qabamat baatii takka ture achi booda maraachee wallahi. Wantina yaaddeessaa jiru maali beektaa Ustaaz Abu Mu'aaz amma eenyu wajjiniin marii gootudha hunduu baqatee dhume amma fakkeenyaaf. Ammati eenyu kirees maaree jettu san guddaa san Ameerikaa kana taa'ee gurguddaan Joon eenyu kaanis islaamaan ture jee warra asirraa nuti dhabamsiine silaa joollee tanaatu waajiitu jara kana faa kadhatee fitu ture waajiin bar namni jarri dhabamsiifne inni kophaa hafe eenyu Abdusalaam kiristaanaan ture jiru eenyu Joon Kiraayistii eenyu Booranaa moo Bosonaa maaree jedhu kanaas wallahi daqiiqaa takkatti maraachinee yaasne waa beeknee jettiin wallahi lazima asirraa yaasne dhabamsiifnee magaalaa tana fudhannee ijoolleen cuucceen walitti haftee baramma. Anamma ustaaz wanni jara kanarraa naa gale maali beektanii amma tokko amma isinillee dhageeffadhee gara hundaa dhageeffatu namni gara hundaa yoo dhageeffate waa hubata. Ummanni kun dhugaa barateetuma aadama itti baratteef wama agartee abbootiin itti himantu wama raajonni tokko godhan kana amananiituma taa'uu jiran malee dhugaa baraniiran dhugaa dubbachuuf maaliif ennaan ifaadha isaan birallee yoo dhaqanii yoo isaanummaanumma shamarri kunniin isaanirra jajjaba warra waa beeyne jedhee asirraa waa barsiifamee taa'u kanarra laa dhuga sodaan qaban yoo dhaqanii ammoo isaanuma kanayyuu isaanuma waa beeyneedhaan kana jarri dhayxee gaafattu hafuurri siin gallee keessaan nu dubbisi maaltu keessaan dubbisuu fide gaafii jarri gaafatan asirra deebisu nuti ammoo ustaazota keenya gaafii tokko waan quraana irraa nu dhibe yookaan ammoo amantaa keenya irraa nu dhibe yoo gaafanne keessaan na dubbisii maaltu fide ibsuma bakka. Akka hin jedhan dhibee kan ta'a. Wallahi gadi buuftanii baqataa jettanii gadi buuftanii. Jaarsaa jaartiinuu keessaa waliin anas si buuse ammallee si buusa. Namichi Bilaal jedhan tokko eessa bade kan halkanii guyyaa taa'ee fuula dhoffatee tokko. Abdus gisee tokko ustaaz Abu Mu'aaz isii kana waliin haasaa naadha qeerroo ka jettu kun ganama kana waan hedduu sobaa turte waan sirrii gaafachuu. Wanni eenyu amma eenyu waa asirra gaafate boqonnaan amma gartee Yesuus gartee jaalala abbaa koo jedhu kuni waan raajota kana. Islaama keessa raajoonni gartee warra raajii jiru islaama keessa moo kiristaana keessa urjiyayye. Maal jettan?
Raajoonni kan heddummaatee maqaa Yesuusin waa hunda yaa gooftaa warri jedhu kuni Yesuusin Islaama moo kiristaanota? Raajummaa isin hin kennamne kaasiniif kiristaanota. Kiristaanota goobas hayyee yaa gooftaa gartee namoonni baay'een gartee nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneera warri maqaa isaatiin raajii dubbatu Islaama moo kiristaana? Kiristaana kan maqaa isaatti raajii dubbatu garuu kiristaanota keessa warroonni sobanii dubbatan jiru. Ani kiristaanota dubbachuu jira warroon kiristaanota jechuun jira. Ammas naa deebisu jirta goobas naa deebisu jirta xumuruutiin jira maqaa keetiin. Warri soban illee jiru warri dhugaan dubbatan illee jiru waan ta'eef warri soban gaafa isaatti gaafatamu. If dura naasamin waan an si gaafadhe malee waan takka. Caalan jedhiinaa dhugaaf dubbadhaa du'a har'allee. Baay'ee deema bas. Taanii wajjin haasaa deema waan usuu hin dandeenye tan eenyu haadha qeerroo otoo ni jirta. Maaliif aartu Abbo Mu'aaz maal taatan adda rabbiiti? Ayyee ati si wajjin haasaa dhiiraa ajjeeyye. Wangeela wantaa banadhu. Abbo Mu'aaz qoy mee tasgabbaa'e rabbeedhi maal taate maaf aarta asirraa kan nu buusuun ikkoo minimentiin hin ta'u. Okay, boqoddoonis akka jaldeessaatiin aktii godha. Oluma guurtanis isinis ol guuraanis gayyaas. Eenyu haasa'amee haadha eenyu qarra quraanaan qoradheetti mee. Takka nama osaan dhiibuusan hin gashina. Namoota namarraa fuudhini. Yeroo takka namoota gadii irraa fuudhan. Nuti akka mana jaldeessaa uummata fayyaa nama nu gaafatu deebisu nama iyyuu miti nuti warra halkanii guyyaa teenyee waasoynu arrabsoo mata dure iyyaatu wahuma takka bu'aan qabdu isaan gara deeman dhabaanii wangeela nu harka Abbo Mu'aaz daqiiqaa xiqqoon qaban afaan haasa'ime. Okay. Maatiyoos dursa nagaa nu gaafatinaa jedhatte nagaa isiniif haa ta'u macaafa keenya nu ajaja. Yoo isaan nagaa isin baatan iyyuu awwaara caammaa miila keessanii dhadhaadhaa'edha. Dhiisisa Maatiyoos 10 irraa dhaqee dubbifadhu. Jadi goobas maashaallah baratti. Warra nagaa qabutu nagaa namaa dhiyeessa isin nagaan qabdan nuti nagaa qabna. Hayyee Maatiyoos boqonnaa meeqa hayyee. Wangeela gartee Luqaas. Maatiyoos boqonnaa meeqa irraa dubbiste. Nagaa fiduuf hin dhufne jedha billawaan fiduu dhufe jedhe. Okay. Hayyee dhaggeeffadhu amma. Macaafa Maatiyoos boqonnaa meeqa qojalan turre hojii hojjechaa jirtu. Bila bakka dubbisu jiru kana. Amma kana hin beektu. Abshir meeqara qoy wal faana dubbisnaachuu mara deebiin jira boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa qoy. Akkasuma dubbisuu jiru kana dhageenye. Akkasuma dubbisuu jirtu macaafni keenya koo dhibbaa fuudha fuudha qabame jechuun keessanii guddaadha bara guddaadha Maatiyoos bichaa nu quraana irra caala. Okay. Wangeela Maatiyoos 7:20 takka irraa bani. Okay. Ayyee. Baafadhee jira. Okay. Dubbisee wayiin dubbi. Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjeteetu mootummaa waaqayyoo gala jedha. Jaalala eenyu jaalala Yesuus kan hojjetee mootummaa waaqayyoo gala moo jaalala abbaa kan hojjetee mootummaa waaqayyoo gala? Jaalala isa waaqarraa lafatti buusaa jira. Macaafa yookiis yeroo yaa abbaa keenya jedhamutti jechuudha. Jaalalli waaqayyoo sanu jaalattee gara biyya lafaa dhufedha Yesuus. Nama jaalala isaa qo'ee gara dhaggeeffadhu. Jaalala isaa akka inni barsiisee. Dhaggeeffadhu afur soommata kana. Ammas taanuma taan raamtu ofumaa firakkete. Waan sin jedhe Yesuus akkana jedhe. Jaalala abbaa koo moo jaalala abbaa koo moo jaalala kan koo kan hojjetee mootummaa waaqayyoo gala jedhe. Dursa Yesuus Kiristoos abbaa haa qabu namantaa waliin haasofna. Ansan siin hin jedhe na gaafattaa dura mitiyyoo boqonnaa naa bani jettee boqonnaa kanaan si gaafachuu jira. Okay. Yesuus akkana jedhe Yesuus dubbii keetii miti dubbii Phaawulosii miti. Akkana jedhe Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa kan hojjetee mootummaa waaqayyoo gala jedhe moo jaalala kan koo kan hojjetee mootummaa waaqayyoo gala jedhe. Akka cirraatti gaa hin jal'ifnu yoo hiikkaasaa gara biraatti booda hiiknaa jaalala abbaa koo jedhe jaalalli abbaa maali? Wallaahi ajaa'iba. Okay si gaafachuu jira. Kanaaf jaalala Yesuusii mitiimi. Jaalala abbaati goobas. Kanaaf jaalala abbaa hojjedha. Jaalala Yesuusii. Tokkuma jaalala har'a kana deebiste okay ittiin fufa mootummaa waaqayyootitti galuudhaaf tokko miti akkas hin jenne irraan sii deebi'e. Jaalala abbaa koo isa waaqarra. Jaalala waaqayyoo abbaa isa waaqarra. Waan jedhu dhaggeeffadhu hin jedhu akkas mee hin jedhaa? Jaalala anaa fi abbaa. Yohaannis isaan tokko ta'an. Hin jedhu. Abbaa fi ilmi tokko ta'an Maatiyoos deemna. Yohaannis deemna. Rakkoon qabu. Haadha dhiiraa boqonnaan tun kijiba moo dhuga?
Lakki macaafni qulqulluun kijibaa miti isa hiikaa jiru yookiin isa dubbisaa jiru kijibaadha malee. Ittiin dabalin goobasi ittiin dabalin raanrisin jaalala abbaa isa waaqarraa kan hojjete mootummaa waaqayyoo galaa miti eeyyee. Abbaa fi ilmi tokko addan baasnu nuti macaafa qulqulluu keessatti hin jedhe macaafni macaafanii. Yohaannis 7:20 takka irraan jira. Jaalala abbaa isa waaqarra jiru nama hojjetee mootummaa waaqayyoo galaa miti. Yesuus Kiristoosii fi Waaqayyo namni adda baasu hin jiru isaan takkumaan jedhe Yohaannis keessatti. Waaqayyoo dhaggeeffadhu jaalala kan koo nama hojjetee mootummaa waaqayyoo gala jedhemu jaalala abbaa isa waaqarra jiru kan hojjetee mootummaa waaqayyoo gala jedhe Yesuus. Dubbii keen fudhadhamu. Yohaannis keessattianii fi abbaan tokkoo nuun jedhe kanaaf addan baafnus hin jedhe ati adda baasuuf yaalee nuti amantoonni adda sin baafnu innis adda baasu. Yesuusii fi abbaan tokkoo miti gaafiin kiyya akka jedhe. Jaalala kan koo kan hojjetee mootummaa waaqayyoo gala jedhemo jaalala abbaa koo isa waaqarra kan hojjeteetu mootummaa waaqayyoo gala jedhe. Yesuus Kiristoos jaalala abbaa koo isa waaqarraa jedhe waaqarraa. Kalaphee keetiif fudhattee amantu malee duruu reefu. Nagaafattee miti agomo'aas. Deebistee barreefu. Akka nama jechuun nadda barreessa deeqaa muraasa. Nagaafattee miti qoy. Akka fixuun sirraa barbaade. Irra sii deebi'a. Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetuutu mootummaa waaqayyoo gala jedhe dhuga moo soba? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqarraa akka dhufe beekta miti waaqarraa gad dhufe waan ta'eef abbaa fi ilmi tokko. Eessaa dhufe siin hin jenne jaalala waaqayyoo nama hojjete jaalala waaqayyoo abbaa isa waaqarra jiru nama hojjete mootummaa waaqayyootitti gala malee namni yaa gooftaa gooftaanaan jechuuf duwwaadhaaf ittiin galuu jedhe dhuga moo soba? Macaafa qulqulluu dubbisaa jirta miti? Quraanaan dubbisaa jira. Dhugaadha. Lakki quraanaa miti macaafa qulqulluu dubbisuu jirta. Macaafa qulqulluu keessatti akka jedhe siin deebisa. Deebi'ee ittiin fufa. Waan lammaffaa boqonnuma lammaffaa dabara ammas. Guyyaa isa dhumaa sanitti namoonni baay'een yaa gooftaa naan jedhuu jedhe. Eenyu warri gooftaa Yesuus hin jedhu Islaama moo Kiristaana? Oh my God. Unu malee afaan hundumtuun jedha garuu guyyaadhuma amma garuu nuti jechuu jira sin warra musliimaa. Guyyaa xumuraa sanni beeytaame guyyaa firdii. Okay. Guyyaa isa dhumaa sanitti namoonni baay'een yaa gooftaa nuhi maqaa keetiin raajii dubbanneerraa. Warri maqaa Yesuus raajii dubbatu Islaama moo Kiristaana? Oh my God. Akkamitti maqaa Yesuusin unu dubbata malee? Oh my God. Ayye. Kiristaana jedhe kaa waan si gaafadhe waan hin jedhine. Warri maqaa gartee Yesuusin raajii dubbatu Islaama moo Kiristaana? Maalii abba muwaas maal dhibba deebitee na gaafattaa musliimni maal beeka waa'ee Yesuus? Takkaan si gaafadhe siitu naafaan waan deebiin dura si deebee si gaafadha. Warri maqaa Yesuusin raajii dubbatu Islaama moo Kiristaana? Dhibba sitti maayyuu uunuudha kiristaanota warra Yesuusitti amanu duuka buutu. Deebisi maali hin jedhini. Okay maqaa Yesuusin hafuurota hamaa warri baafna jedhu Kiristaana moo Islaama? Maqaan Yesuus warra itti amananiif kenname aaboon ittiin baasuun ittiin fayyisuun. Hangaafii kanas gaafa lallaba naafaan hin taloo waan agartee naasan irraan sii deebi'a. Yaa gooftaa warri jedhu Kiristaana moo Islaama? Ani jogo kiristaanota warra itti amanan. Kiristaanota maqaa keetiin raajii dubbanneerra warri raajii maqaa Yesuusin gartee dubbatu Islaama moo Kiristaana? Jedhete hundi isaayyuu kiristaanuma orma kiristaanaa. Okay. Maqaa isaatiin warri gartee hafuurota hamaa baafneerra jedhu Islaama moo Kiristaana? Aaboon isaa kiristaanaaf kenname siniif miti. Warri hojii aangoo maqaa keetiin baay'ee hojjenneerra jedhu Islaama moo Kiristaana? Maal ta'a yoo jettee dubbistee iddoo gaaffii keenya gaafatte Kiristaana ammas. Kiristaana. Ani ammoo yeroo sanitti matuma ani isin hin beeku isin yaa warra hamu hojjettanii warri inni jedheni reebu kun Islaama moo Kiristaana? Warra maqaa isaatiin daldalan warra dhugaadhaaf hafuuraan. Eenyu siin jedhe warri kun eenyu Kiristaana moo Islaamaan siin jedhe? Warra maqaa isaatiin daldalan yookiin maqaa isaatiin kan daldalu kun Kiristaanota moo Islaama?
እንዴ ወርሙ መቃ ኢየሱስቲ አመነኒ ገሩ አከ ጃለለሳ ጀዱት አከ ወሪ ክርስቲያን ኑሂት ወሪ መቃ ኢየሱስን ደልደሉ ኩኒ እስላሞተሞ ክርስቲያኖት መጫፈ ቁልቁሉ ከቲ በረፈሜ ጅራ ክርስቲያኖታ ቆይ አገፍ ራጆን ሶብዱን ከንጀዱ መጫፈ ከቲ ጅራ ዋንቴፍ ናዴብሲ ጀሪ ኩኒ ወሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ሬቡ ኩኒ እስላሞት እስላመሞ ክርስቲያኖታን ሲንጀደ ጎበዚ እስላማ ክርስቲያን አንጀ ክርስቲያኖታ ሂንጀኑ እስላሞታ ሲንጀኑ ራጆታ ሶብዱ ጀ ራጆታ ሶብዱ ጀ ኢራን ሲዴቤ አማስ ኢራን ሲዴቤ አልፈልግም ኢራን አንዴቢኒ አቡ ሙአዝ የሮን ቀቡቲ ወልፋና ሶፍ ነበር ከባቱ ደመየ እዚን ቀባ ዲሲ ካ ደም ጀልዶይቲ አና ካን አርጊተኒ መፈርሶ ሪበር ኡስታዝ ጀሪ ዮጋ ፊ ከነ ዴቢስቴ ኡፋሜ ቾ ክርስቲያኒ ጉያ በሩ ሂሬበማ ራጂ መሰረት ትንጣ ቆፊ ደ መስላ ዱጋቲ ሞካን ሶባቲ ሰገፍቲ አበቀን አኑም anam wana mesin batte irratti kristaanota sin jennu muslima sin jennu esaaf nare eennu goona amma namni reebamu san eennu goonaadha esaaf na warra reebamu kabira waaqeffataa gochuufi seytaana kha gaafina kitti bakka sanadi ustazi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz waalaikum salam sayyidah Jara alhamdulillah ustaz bakka warroota kana dhaamsa wayii dhaamaa fi sababbi isaa macaafa qulqulluu akkuma yeroo darbe san an keessa turee bahe sanitti macaafa qulqulluu isaan mana baadhatanii deemanii hombariitu baadhataaf isinii galee hombarii isaan teettee sila dubbistutu macaafa baadhateetiidha. Isaanoo shubbisatti deeman isinii galee isaan bakka xiqsii lama sadii bichaan keessaan laallatteetiin bakka isaan shubbisuu fi dannasutti deebi'anii jechuudha. Kanaafuu ani akka kootiititti dhaamsa isaaniif qabu. Keessattuu kakuu haaraa dubbisa. Kakuu haaraa dubbisnaaniin takka wanti gaafii isinitti ta'e hin jiru qaddeettanii shaadaa qabattan. Hirpootiin akkuma duratiin mormuu turte sana alhamdulillah. Yaa. Akilitti osoo fayyadamani ati isuma mormite rabbiin boodarra zooroo nammoo wal jarana boqonnuma takkaan an kiristaanummaa wala jaldeessa waa jedhe boqonnaa takka an kiristaana boqonnaa takka achi abduse wallahi hojjinnaasa boqonnuma takkaanin Iyyasuus dhabamsiisa akka waaqan ta'in. Kiristaanummaan akka amantiin ta'in boqonnaa takkaan itti daqiiqaa takkanatti fudhattu warabbal kaaba rabbittiin isinii kakadha. Boqonnuma tokko tuqeen gadda Abu Muaz husuu bira dhufanii islaamaanii nama baay'ee amantii sana keessatti jabaadha. Akkana dhaamsinni uummata kiristaanaatiif dhaamela. Yoo dhuguma amantii keessan kiristaanaa kana jaallattan wangalan dubbisinaa jedhe. Namni dhaqee wangala dubbisini islaamaa waan ta'eef yoo kiristaanummaa keessa turuu barbaadan yoo maraattan wangalan dubbisinaa. Wangalan dubbisinaa dirqama islaamaa jedhe. Maarreen jee ture ko ustaazi kunoo kakuu haaraa dubbisnaan qatti jedhanii islaama ta'an wallahi dhuguma bar kiristaanaa jaallatu wangala dubbisuun qabu jedhe bar nama cimaa tokkotu islaama maaliif dubbisnaan dhugaan hin galaaf dirqama otuun dubbisin garuu jaallachuu dandeessa kiristaanaa Yesuus na jaallata qambarta sabbare kibir lageeta innaan achuma keessaa cibcabaadhaan jiraachuu hin danda'amu garuu dubbistee isaa fi anammoo waan tokko ustaaza waan tokko na ajaa'ibe amma isin uummata kana barsiiftanii isin dhageeffannaa namni waa dhageeffatu waa hedduu baratas waa hedduu irraa hubatas amma wangeela kana gizee itti dubbiftan bakka garitti qalbiin isaanii cabdee bakka jireenya bara baraa jedhan sammaa gammadan isa maanni karaadha bakka jedhu san maan rakkoon bakka san qofa gammadanii bakka kaan didummaan hattuunis kaafirinis seexanis hundinuu jannata seenuu ma fadha mana hidhaa kanaa qilintoo fi qaalletti fi shumeessuu namni seenuu fadhu mana hidhaa bara ibidda mana hidhaa addunyaa yeroo hedduu kan jedhu fakkeenyaa fi Yesuusii gara samaayii wanti deemeeruu fi mana jeennataa nuuf qopheessuuf mana jireenyaa nuuf qopheessuuf mana jireenya bara baraa nuuf qopheessuuf jedhan hayyee Yesuusin maan kuniyyuu jechuu mana ofii namni koo namnummaan mana kireeffatee iyyuu jechuu qulfii qabaa bar qulfii qabaa inni ta'u ofiitti fuudhee deemee feesidduu amata 2025 manuma qopheessu jira waaqayyoo mana maal ijaaru jira boo hin deebine. Namni sammuu qabu abbaa isaa jira gaafa jedhu
Abbo Muaz waa harka keessa mirgaa jira yoo jiraat. Akka isin bira jiru ni jira miti. Yesuus kuni cina abbaa isaa harka mirgaa jira erga ta'e. Abbaan ni jira, Yesuusas jira, isa kami waaqni amma fakkeenyaaf jarri isa kan waaqessus harka mirgaa sana jiru moo abbaa isaa jira. Hojii ergamoota boqonnaa torba lakkoofsa 55 akka 66 Isxifaanos hafuura qulqulluun guutame gara samiidhaa ol laalee jedhe ija takkaan abbaa argee gama takkaan Yesuus ilma namaa mirga abbaa dhaabbatu arge jedhe hafuura qulqulluudhaan guutame jedha. Hin kijibu. Ajaa'iba! Yesuus Kiristoos biyya lafaarra taa'eetii bara hafuura qulqulluu qabu muka tokko kachi dhaabbatu kafirii qabu wallaale. Isxifaanos waaqa keessa samii torbaffaarratti Yesuus abbaa argee bara. Haleluuyaa. Bakka kana amma ustaaza laala amma ni wanni xiqqishoo kana wallaalaa takka dubbachuu fedhu waan jireenya bara baraa ta'e sanii fi bakka agartanii ammumaa hamma ol bahetti nama jedhaa miti ammumaa hamma ol bahettuu nama jedhaa bakka sana addaan baasaa fi isaan amma ol bahe waaqa jedhan gaafa lafarra jiru nama erga jedhanii amma ol bahe waaqa jechuu jira waan ta'eef bakka tana yeroo hedduu deddeebii taati. Anas gaafillee gadda jara gaafadhe maali beektaa afarso Yesuus Kiristoos kun wangeela guutuu Abbo Muaz dubbistanii miti ani fedhii kootiin inni cubbuu Addam jannata keessa ari'atame sanaaf isinii fannifamuu dhufe ni jira amma wangeela guutuu yoo bantan ani isinii fannifamuun dhufe fedhii kootiif isinii du'uu dhufe kan jedhu ni jira moo nuu fannifame tokkicha ilma isaa hanga nuu kennutti dachee kana jaallateera inni jedhamu kun eessaa dhufe qoy innoo ani isinii fannifamuun dhufe hin jenne anoo cubbuu keessanii jechan fannifame isaa giddiin qabaniifis kan qabanii fannisan jedha bara akkuma jiraattu otuunni lubbuun barattoonni yaa rabbi nu baas yaane akkaatitti ceetu san curxaa jala suuditti faa gaafa jirtan huccuu gatanii yoreen bira nam takka hun argine maali warri jala jirtan taaptaap sheer koppiliingi godha lakkoofsa wanni kiyaas duu jiraniin ba seera uumaa ilaan qabnu ta'anis from Genesis to Revelation guyyuma tokko Yesuus Adam jedhee dubbateen beeku maal andi kan guyyuma tokko Adam jedheen beeku sayxaana yeroo humaatama dubbate Yesuus Seitan Adam guyyuma tokko barattoota dubbateen beeku ifiifillee maqaa isaa dogoggoraan dhaheen beeku. Hin jiru. Hin kijiban. So akkana jedha Yesuus Kiristoos samii irratti waan inni ture laala. Isxifaanos garuu hafuura qulqulluudhaan guutamee otuu ija irraa hin buqqaafatin ija irraa hin buqqaafatin ni beeytanii mi jedhana. Osoo hin libsatin jechuu laala. Osoo akkana mirqaanee settee giiroo fi wanta nyaateen si'a mirqaanee ni beekta waan masiritti firii dubbaata akka nyaatanii miti abduse suuqa jawaasa keessatti. Maqaan isii maal jettanii kaatan isaa wanta ittiin. Firii dubbaa jedhan firii dubbaa jedhan. Giiroo fi nama macheessitu tokko jirti warra. Warra Suudaaniitii qabasanii. So nu birallee hin jirti. Zaga okay osoo ija libsatin waaqa keessa ol ilaalee jedhe bo Isxifaanos kun namticha ajaa'ibaati halkan la ilaha ulfina waaqayyo Yesuusiin gara mirga waaqayyo dhaabbatee arge kunoo jedhe bantiiwwan waaqaa banamanii ilmi namaa Yesuus gartee gara mirga waaqayyo dhaabbatee naan argee jedhe bo hafuura qulqulluun hin kijibu akkas hin jenna isaanu hafuuraan qabda hafuuraan arge ilma namaa kan mirga waaqayyo abbaa dhaabbatu kana jedha dhaabbatu sanuu taa'utti hin jiru rakkatee boo kun waardiyaa kanuma gartee gibbii namaa eegu taa'u jira kana dhaabbata la akkana inni kijiba jedha gaa Isxifaanos maqaa isaa akkas jedhe kana jabaadhaa waa dubbisa jarana abduu seenes afarsoon koota gara quraana gara waan kana dubbisa ummata kana islaamummaa tana waa hedduu sirba sheeritti gootan duriyyummaa isinii geesse koota ummata kanatti amantii sheer godha wallahi lazim gartee baradhaati dhaqaa gaafadha gartee rabbi subhaanahu wa ta'ala isiniif haa laaffisu ani kanumaan jedha nutis duriyyummaa keessa dabarre abduu isin daran duriyya turre isin daran maleen turre international duriyya turre okay isin lookaalidha. Amma deebi'aa jirra deebinee bara amma karaa garee shaadaatti makamneera. Achi jenne biyya meeqarra deemnee zoorree boodarra matarashaa Ameerikaadhaan. Walii gallee wanta kana Ustaazalle inshallah yoo rabbi jedhe hafuuraan guutamuuf ta'arram. Akkas guutamne jedha guutamne. Nama kana hunda keessaa kiristaanuma gastii ergatu tokko barbaadeen dhabe dhugaa rabbii nama waa tokko hin jiru hin sodaatan jechuudha. Waan boqon wallahi boqon. Ergataniirani bari warroota dura buustan. Ustaazitu buusee nani jal'ise malee argataniirani. Ustaazi buusee manda'u ustaadhaan yoo bu'an malee seenan. Laala isaan kabajan.
Ira barba. Nagaan sifaatoo tasfaa'e kam? Hunda keenya faatoo nagaadha. Galata Waaqayyoo kamati? Galata Waaqa nagaa. Kiristaana moo Islaama tasfaa'een? Kiristaana. Kiristaana keessaa pheenxeedha moo Ortodoksii? Duuka buutu Kiristoos. Maal duuka buutu? Ani pheenxe moo Ortodoksiin sin jedhe Protestaantii moo Ortodoksii? Ani duuka buutu Kiristoosin jedheen. Kiristoos jechuun immoo kiristaana bakka Kiristoositti kan amane hundumtu kiristaana. Kitaabni 66 kun kan Protestaantiiti. Is that right? Eeyyee. An Protestaantii odoo hin taane kan Kiristoosi. 66 kam hordoftaati? 66 yookaan 66 kan wangeelatti amanaan. Kanaafuu Protestaantiidha ka. Waldaan malee waan duuka buutuun bara warri duuka buutuun warra barattoota Yesuusantu duuka buutuudha. Anis barattuma Yesuus. Barattoota Yesuus 12 filateetu duuka bu'ootaa bara. Kiristoositti kan amane hundumtuuyyuu Kiristoos duukaa bu'a. Barattoota taata malee barattee karaa isaa barata malee ati amma mamii malee shakkii malee ariyyuu Protestaantii moo Ortodoksiidha? Sitti maan jiraam? Natti hin himne. Kiristoositti kan amaneedha siin jechaa jira. Kiristoositti kan amanu eenyu? Okay. Waldaan ati deemtu waldaa Ortodoksiiti moo waldaa Pheenxeeti? Gaafin kee jabduudha abo. Waldaa kam deemta? Waldaa walitti qabama Kiristoos Yesuusin warra amanan wajjinina Kiristoos waaqeffadha. Warra kami wakkisan kami waldaan tu qabeenu biyya keessatti evangelistii makaana Yesuus Pheenxee Ortodoksii eenyu maaree tawaahidoo maal jedhanii gartee waan adda addaati jiraatu. Kana keessa kam deemta? Warra Kiristoositti amanu siin jedheem kan Kiristoositti amanu hunduma wajjiniin Kiristoosii waaqeffadha. Ortodoksiin Kiristoosiin ni amanti. Waldaa Ortodoksiin ni deemta? Kiristoosiin lallabnaan jedhe kan hin deemta. Kan Kiristoosin lallabu hundumaayyuu nan fudhadhaan. Kiristoosin kan beeksu Kiristoosin kan amanu hundumaayyuu. Ortodoksiin Kiristoos lallabdi. Allah lallabdu. Inni deem Muhammad lallabdu. Waldaa Ortodoksiin deemta? Sitti maan jiraam. An Kiristoosin lallabu hundumaayyuu. An Kiristoosin beeksu hundumaayyuu. Kitaabni ati gartee hordoftu kan baadhattee deemtuun 88 moo 88 kun jira. Kami? Am hordofta? 66. Kanaafuu hin deemtu waan 80 takka 80 Ortodoksii sin laallatu ati Ortodoksii miti. Samanaadun nan laallatu. Bakka kanaafuu dhiisire waan Ortodoksii ati Pheenxeedha. Maaf akkana walii galta akkana shakkita just proud of whatever you are. Pheenxeedha siin jedhemani Kiristoosin amanaa Kiristoosin kan amanu eenyu? Kiristoosin kan amanu eenyu? Pheenxeedha naan jedhime saantiyaas gubatte. Charjara kiyyaa. Yesuus Kiristoositti amaneera Pheenxeedha Protestaantiidha Agasiifuu taap godha hundi keessan manni akkan marcaafne taap godha shida jamaa. Ambassa yaa mareet ayye tasfaayeen kun naate. Ayye tasfaa si gaafadha. Eenyutu Pheenxee ta'e isin jedhe? Eenyutu Pheenxee ta'e isin jedhe? Wangeela akkas jedhee dubbata karaa dhugaa jireenyi anaan yoo ta'e malee eenyumtu gara Waaqayyo Abbaa dhaquu hin danda'udha. Kanaaf wangeelatu jedha waan ta'eefanan wangeelatti amanu. Tasfaayee. Akkasin jenne bara eenyutu ta'e isin jedhette miti? Eenyutu dhaggeeffadhu gurraan ka addaan eenyutu Pheenxee yookaan Protestaantii ta'e isin jedhe? Wangeelatu karaa dhugaa jireenya natti agarsiise waan ta'eefanan Kiristoosin amanee Pheenxee ta'e. Amma egaa Abduseedhaan egaa waa gaafadha. Abdusee? Jiru? Jira. Islaamatu isin jedhe? Rabbitu na ajaje. Allaqe egaa kanaan ni gaafadha. Tasfaayee eenyutu Pheenxee ta'e isin jedhe?
wangeelatu jedhaasi jechaa jira karaa dhugaa jireenyi anaanaa ta'e malee jechaati jira waan ta'eef karaa dhugaa argadhee Kiristoos naman. Jarru kun maaluma karuma irratti ce'aara karaanis dhugaanis jireenya asasi gaafachuutu hin jiru eenyutu pheenxee maqaa pheenxee yookaan eenyu sinii moggaase eenyutu pheenxee taasisin hin jedheen jedhe. Ela pheenxee kan jedhu guyyaa 50ffaatti afur qulqulluun gaafa bu'u pheenxa qoonteedhanii sababii kanaan na dhaga'i kaa of ela gaafa dhugaasitti mamuu dhugaa namarraa fuudhu. Na dhageessa abbaa koo. Gaafiin kiyya. Na dhaga'i kana gaafachaa jirta miti pheenxee eenyutu ta'isin jedhee yookanis immoo maqaa pheenxee eenyutu sii kenneette miti. Akkas jedhee. Pheenxee kan jedhe nama malee waaqayyotu ati pheenxeedha jedhee miti. Goobas naa deebiste kana waaqayyo isiniif moggaafne isunumaa akkuma biyyiin paartii badhaadhinaa jedhee moggaafate isunumaan moggaafateemi. Ela namatu jedhee nuti namni san kan jedhe namatu moggaase guyyaa 50ffaa na dhaga'i kaa na dhaga'i hojii ergamoota boqonnaa 2 gubbaa irratti gaafa afura qulqulluudhaan guutaman bartoonni pheenxa qoonxee jedhamee dubbatama. Ayyaana asas eeyyee isarraa moggaasan. Pheenxeen amantii miti. Kiristoostu amantiidha malee pheenxee miti amantiin. Pheenxeen amantii miti jedhime. Pheenxeen amantii miti jedha dhaggeeffata jiran jiime. Kiristoositti amanuudha. Kiristoositti amanuutu amantaadha. Pheenxeen akkana jedhi. Pheenxeen amantii miti jedhi. Maafan jedha. Pheenxa qoonxee afura qulqulluu maafan gana. Afura qulqulluu maafan gana. Pheenxa qoonxee jechuun guyyaa afura qulqulluutti bahee afura qulqulluu maafan gana abbaa koo. Irraan sii deebe. Pheenxeen amantii miti. Sitti maan jiraam? Natti hin himne natti himi. Sitti maan jira dhaga'i sirriitti Iyyasuus Kiristoos warri aman hundumtuyyuu pheenxee dhamanii waamanii pheenxeen amantaas miti yookaanis immoo pheenxa qoonxee jechuun guyyaa 50ffaa guyyaa ayyaana saniidha. Pheenxeen amantii miti. Na dhaga'i. Ilaa amantaan Kiristoosti amanuudha. Asasi lallabisiin jedhe gaafis gaafa deewana gaafatti si deebi. Kiristoo amantaan ma na gaafachaa jirtaam siif deebisaan jira. Kiristoosti amantaan Kiristoosti warra amanantu amantaadha. Kiristoosti amanantu amantaadha. Waan naan jette pheenxeen amantii miti naan jettee miti. Dhugoo moosof akkas naan jettee mi? Jedhe. Sitti maan jira? Sittiin maan jira jedhi. Gaafii kee sirreessi. Irraan deebi'ee pheenxeen amantiidha. Ni sirreessa. Kau sittan hima. Pheenxeen amantiidha. Natti hin himin. Pheenxeen amantiidha. Pheenxee jechuun warra afura qulqulluutti guutaman sanii nama namootaaf kenname yookanis immoo pheenxeen bimbaaratu nuusin hin jenne goobas jedhan. Afaan Oromoon beektu ati goobas jedhan kanatti waan nitu eenyu yooni sirriittan beekaa afaan Oromoo sirriittan beekaa baaqo. Ayyee pheenxeen amantiidha. Elaa. Pheenxeen guyyaa 50ffaa kan kenname afura qulqulluutu moggaafame malee amantaan Kiristoos. Namni fakkeenya siif haa ta'u. Abdusee. Islaamummaan amantiidha. Goobas. Pheenxeen amantiidha tasfaa'ee. Badhaadhu. Firraa kaasimu. Maafirraa kaasimu. Jedheera bar jechuu sodaate malee pheenxeen amantii miti ayyaana jedhe. Hin jedhan. Ummata waan man jirre kana wangeela waan asirra hin jirretti amananii bara abdusee wallahi waan hin jirre irra fudhatan waan jiru fudhatan. Ustaaza bara namaan moggaasee dheebaraan gabaabina dubbata namaan moggaasee dheera. Kanaafuu waaqayyoon moggaafne barattoonni moggaafne waan akkuma abiyyiin gartee paartii badhaadhinaa Jawaar gartee hin gaabbu kitaaba ofii jedhee ofii moggaafatan. Yaa namaan moggaasee dheera. Ayyaana guyyaa 50 booda dheera. Aliyaa jedhamtu tana mee dubbisaame. Mana wajiitti argeeti isheen gadda pheexxee. No, isiin sobduudhaan. Musliiman ture. Nama shaadaa qabatu jira jechaa jiru. Nama shaadaa qabatu jira jechaa jiru waan kana qulqulleessaame. Eenyuun ka shaadaa qabatu lakkoo tokko barreessi. Lakkoo tokko barreessi siin gasha namni shaadaa qabatu. Gumaan shaadaa qabattee ta'e. Abdusee hojjaa soitee mucaa tana ani quraana baneetiin islaamaan ture jettee quraana itti manee qareennaan hutti ce'a. No. Anis gadda bar arkaanonni islaamii gaafannaan arkaan malee. Akkas godhe. Maqaa piroofaayila islaamaa kayyattee maqaan isii Aliyaa maatiin hundi kiristaanaan jette wallahi viidiyoon qaba. Hin sobduudha warra diraamaadhaaf qopheeffame. Kana dalagan
akkana godhatanii mana waajjira dhaqatanii maarree sumayyaa jimmaa Namni shaadaa qabachuu eddan meela maqaan keessa eenyu maqaa lakkoofsa tokko. Wanti keessa hin barreessinaa takka. Rookii sin godha laal namni soba sobee asirratti waan hin taane barreessu. Laali amma yeroo ustaazni dubbatan yeroo namni dubbatu hundi miyuuti gadi dhiisinaati warri modeetara erga kennitaniif galchuu danda'anii namni ammoo tun haasaa irraa nama mashaakilaa nama sobaa osoo shaadaalleen hin jirre sii galee jedhee dubbatee. Nama baay'eetu jira. Cinqaa jiru habarso keessaa illee cinqaa jiru keessaa illee barreessaa jirti ijoolleen eenyuun. Baqa nama san gaafadhu. Gaafii kee fixattee? Gaafii akkamaani jechuun kuttee barsa kadhadhee si waamee kai isin jedhee si dadhabee si dhiisee bar waan jedhe pheenxeen amantiidha. Eeyyee amantiidha isin jedheen amantiidha ee. Oo dhageessanii duraan amantii miti jara keenya namticha kana. Amantiidha eeshi amantiidha amantiidha. Maaltu dhaggeeffadhu pheenxeen amanti kan jedhu asirraa naa kan pheenxeen sii ta'a. Pheenxeen amma qofa lugaa seq pheenxeen amantiidha kan jedhu tasfaa yoo ta'e naa kan ta'anis pheenxeen ta'a amma ganama kan. Yesuus Kiristoositti kan amane jireenya bara baraa kan hin qaba kan jedhu achi keessa isii kenna. Na dhaggeeffadhu. Achi oggoo pheenxee jechuun hafuura qulqulluu kan fudhatee yookaan immoo hafuura qulqulluudha warra guutamaniin pheenxee qoonxee guyyaa 50 gaafa bu'isan isa saniidha kan moggaafame. Amma garuu sitti nima Yesuus Kiristoos jaalattes jibbites karaadha jireenya dhugaa. Yesuus Kiristoos gaafa deebi'ee dhufu na dhaga'i. Tasfaaye. Pheenxeen amantiidhaan aan hin jenne. Na dhaga'i amma ilaa. Abboo goobas. Na dhaga'i ta'uuf. Na dhaga'i Yesuusitti kan amanu hundumtuu jireenya bara baraa qabaadha wangeelli. Isa okkee booda haasoo ni haasoo ni qabu moo qabu ni haasoo san. Suuta jedhe kaa dhiiraa meeti. Waldii meeti. Dhiirummaa koo natti himtu waaqayyo beeketu mana uume. Ishi ayyee ani hin beeku ani hin beeku. Ani ofiin beeka malee sin beeku. Oke waan jedhe pheenxeen amantii naan jette pheenxee amantii kan jedhu wangeerra naa kan kiristaana sii ta'a. Elaa sitti himu? Elaa sitti himu? Pheenxee jechuun gaafa guyyaa 50ffaa kan bu'e hafuura qulqulluu. Gaafan gurbaa. Amaariffa beektaa Ingiliffa. Na dhaga'i kaatis. Waan jedhe. Na dhaga'i kaatis. Na dhaga'i. Niki jibdee wangeerratti pheenxeen amantiidha naan jette reefus pheenxeen amantii. Ani hin kijibne. Ayyee pheenxeen amantiidha. Ani hin kijibne ilaa kan kijibaati jirus waaqummaa Kiristoos ganaa kan jirus hidha malee waaqummaa Kiristoos waaqummaa Yesuus yookanis immoo Kiristoos Yesuus ganaa kan jirus hidha malee anaa miti wangeela kan gane waaqummaa Yesuus Kiristoos warra gananiidha. Tuuta jedhan sin gaafanne. Ani waa'ee Yesuus irraa haasa'uutti hin jiru amantii waan jedhamu qofa pheenxee bicharaan isa jira. Waa'ee amantii nan galchu ilaa musliima taateef pheenxee taateef ortodoksii taateef fayyitoo doon taane waa'ee Yesuus Kiristoos sitti maan. Musliima dhiisa. Waa'ee Yesuus Kiristoos sitti maan malee waa'ee musliimaa waa'ee pheenxee waa'ee ortodoksii miti amma kan haasa'uu barbaadu. Waa'ee Yesuus. Waldaan jirtu goobazii. Waa'ee Yesuus sitti maan. Waldaan jirtu yoo iyyuu fedhe deeme karaarra bee iyye akka sareedha. Asitti seera qabeessaan beekumsa irratti ragaa irratti dhagaa miti ragaa hojii haasa'in. Iyyuu fedhe tasfaa deemu gara waldaa dhaabbata akkasitti fayyina odoo hin taane Iyyasuus Kiristoos beekuudhaan fayyina. Goobazi iyyuuf dhuftee moo ati na hojii iyyuuf dhuftee moo hojii haasa'uu dhuftee akka dhiiraa. Waa'ee amantaa waa'ee dhaabbataa nan galchu anam waa'ee dhaabbataa na gaafatta yoo ta'e waa'ee dhaabbataa. Jaldeessa waan fayyaa qabdu akkana maraatti daqiiqaa akkana hojii haasa'u ittiin maraatti akkamiin godha jedhan. Cheerfuma keessa siifisi lamaa. Wanti baras keessa mentaalii fayyaan qabdu rukutanii waan sana ustaaza waan sarreef illee dubbannee turre kan isin gaafatta waa'ee amantiiti yookaan ammoo pheenxeen amantiidha kan inni dubbatu waa'ee jireenyaati. Deebiin Nabi Muhammad arrabsitee yaati booda irratti alayhi salaam akkana hundisi. Amma fakkeenyi sin godhachuudha dha amma fakkeenya kan keenya amma islaamummaan amantiidha yoo jedhamne gaafatamne yoo jennu qabda quraanarraa yoo nuun jedhan inna diina inda Allahi al-islaam. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمات نمله هندو إنا إسلام ما رب أمانتي رب برت فلتما قبل إسلام ما قفاجة القرآن وانجلا كيسا ميمي كريستانو ما يوكم بنت أماني يسوسين برت فلتما قبل إسيور دفا كنجر وهي نجرات أقافين كينيا يا أمة كريستانا please lali bakka kana ustaanni sangaafannaan inni eessa kutee jireenyi bara baraa karaadha maal fakkii deemu. Inumaayyuu karaa meeqa akka jibe amantii miti
nuti nu barbaachisu pheenxee jechuun ayyaana amantii miti boodarra amma deebi'ee amantiin aan jemmas ragaa ayyee fidi pheenxee sii taa'uun jedheen abboo iyyuu eegale akkamaa godhan nama na dhaggeeffanne zarraa obboleessa yoonii manyaa biraa zarraa. Leetuma asirra dhufe akkana ta'a jechuudha ustaaz. Iyyuu cufaa nama. Mee warri shaadaa qabachuu edda ababoo darbaa kaasii. Hin dhufu ni beekaa iyyuu cufa garee shaadaa tan cufa beekaa bara itti dhaqanii itti dhahinee bara itti dhaqanii harkanii qabatanii waliin miliqa hin dhufu jedhe hin dhufu. Maasanii cufaa bara gaafa honnaa tokko nu kofalchiise gaafa ustaaz qamarii waliin shaashamannee irra qabatanii hafuurri qulqulluun na dhoorge jedhes. Na dhoorge jedhe. Karaa deemeera jeebar. Guyyaa san geessine na dhoorge hafuurri qulqulluun maal jechuun. Garuu ustaazii qoy an fakkeenyaa fi maqaa Yesuusiitiin zayitii wayyoos gurguratan maqaa isaatiin dhahaa gurguratanii beektanii. Ergisaniitiin maqaa isaatii hin doom jechuun Yesuus iyyuu itti dallaneera. Osoo dhufeeyyuu inni nu ibidda fixa. Isaanuma kanaayyuu inumaa. Mee Yerusalaam takka dhufte Yerusalaam isa. Yerusalaam. Illu assalaamu alaikum. Illu keenya tokko kayyuu illu. Waalaikum salam syekh anuma narra gola. Selasi fudhachiisa gooftaa. Garee shahaadaa dunneen ullee dhufnee bara dasnu garee shahaadaa barri nama baasu biyyi teenya taatee miti tiktookinis teenya taatee miti garee shahaadaa ta'a makamaa qotta. Wallahi isin duuka hiriirra barri waan qarqaarsa ta'e waan fedhetee Abduu seenuu suuqaa jaawaa dhiisee feemasoota dhiisee keessaa miliqee naman baaftu jiran. Wallahi lazi. Isin bara jirra dasnu jedheera atti fufa. Yaa mee walumaan dhaggeeffannaa waan jettu Yerusalaam. Kam jirtu nagaa? Nagaa galata waaqayyo kam? Baga saa kana geesse geesse kam? Amee walumaanuu baga geenye. Madaami nagaa? Firooma qabdaa madaamidha. Maabe Oromoon teenya hundi maadaama bira jirtiimi? Tarii ani immoo yoon achi jiraachuu baadde horii maal goota? Hin jiru meetta harmeetti. Jechi namni hundiyyuu dubartoonni hunduu manuma madaamii dalaguu damu. Waajjira baabaa bira dalagaa. Waajjirri baabaa eessa ween? Ween abbaa hojii abbaa bizineesa. Abbaan bizineesaa eenyudha inni immoo? Kaampaanii isaanii fa'a oofisa isaanii fa'a. Kaampaanii eenyu fa'a? Eenyudha baabbaan nuti faayyuu naan galle. Baabbaa isaa. Itoophiyaatti kaampaaniin abba qabdi. Manni barumsaa abba qaba. Bakkummaan hojii hundi abba qabdi. Kaampaaniin fakkeenyaaf kan Chaayinaa jira, kan Oromoo jira, kan Itoophiyaa jirti. Abbaa jette kaatimmoo. Kan imammaa kan jiru. Amma jedhis bakka ishee qirtaa bira kutee biyya jirtaati. Anillee bakkuma feetee soon jira rakkoon hin qabu. Anu biyya faranjuma tanaan jira faranjuma wajjin dalagaa. Anillee akkasuma. Biyya kam? Hin barbaachisu biyya isaasiin. Ayya akka biyya dhokee fadha amantiin ta'e musliima moo kiristaanaati? Beenxee maaliif nagaadha miti? Maa seentee namaa si naqee moo ati nagaan si? Ani cabseen seeneree garuu numa seenee gaas. Ergattee jennaaniin seenseen ustaaz. Maaliif ergattee? Ergachuun hin danda'amu ture mana keessan. Eega ergattee ergaa suuta tasgabbaa'e kursii irra taa'e bootaa sii kanneen nagaa bishaan hin qabnu atummaan dhuge. Rakkoon hin jiru bishaan galata rabbii bishaan taliila baay'ee qabna. Hayyee dhuge boombaallee hin dhumu bishaan biyya faranjiitii biyya arabaa. Okay waan jedhe ati kiristaana keessaa pheenxeedhaan jette? Yaa of course. Yesuus inni amantaa dhaggeeffadha Yesuus inni amantaa? Dhibbaan dhibbatti namana. Yoo akka ati ittiin amanne ragaa sii kenne ani kijibaadha yoo ati amante ati yoo ati hin amanne ati kijibduudha ragaan sii kanna akkam jetta? Ragaa kumaatamallee yoo fidde Yesuus Kiristoos nagachisiisuu hin dandeessu namni akka keekum Yesuus Kiristoos nagachisiisuu miti kushiina arabaa keessa iyyuu nan baasu. Obboroo kana nagaan si haa ta'u. Waan siin jedhe? Laa ani immoo waa tokko sitti hima hangamillee waa barbaaddellee yoo jette amantaa musliimaa na barsiifte Yesuus Kiristoos kana yoo sirrii ta'uu baate nagarsiifta malee waa'ee Yesuus Kiristoos natti lallabdee na jijjiirsisu tasuma tasaa yaadamu. Nin jaalladha waan ta'eef. Dhaggeeffadhu kitaaba lamaan kanarraa dhibbatti kana ta'e hordoftu kana moo kana? Ani kana isa keetii kana akkasumatti amantummaa keessii kabaja malee tasuma yoo harkaan tuqu.
Okay, kaayachi kanani dhugoomsitaami. Isaan immoo siinii miti jedhaman siinama foonii kana miti eenyuyyuu amantaa kanarra na jijjiirsiisuu hin danda'u. Yaa obboleetti nama sirra waa beeku kanarraa beeku miliyoona doktoroota hayyoota dha. Miliyoona beekumsi kee ana don't care na fayyadu dhaggeeffadhu waa tokko if you don't care you can get the hell out of get down. I'm gonna find somebody else shit. Oromiffa dandeessa miti waa tokko sitti himu dhaggeeffadhu kaa'an immoo amantaa kee irra yoo na barsiistu jiraate na barsiisi malee kan koo kana ani ni beeka. Afaan Ingiliffaa waan hin beekne naasawin akkanuma beeku ta'u. Afaan Arabaatis hin naasawin. Afaan Arabiffaa si caala beekee maal goota? Afaan Arabiffaa gaafa na caalaa beektan Islaamummaan dhiisa. Kolkolo dhaggeeffadhu. Maal nama arrabsi taree kolkolloon si alatti keetii kana kolkolloo marataa hin arrabsi. Tasgabbaa'ii kaa maa dhuftee nagaan ofiif argattee nuti sin finne dullatti laguu dhabde hunda rabbi walitti qabee akkam goon abduse. Amma kun simmeetaawidha barkun achi simmeetaawidha. Kana kanatu ilmoolleen adugaar sin dhasaafo ani abadan ani kan dhukkees namarraa kaasa wangeelaanis quraanaanis arraba yoo feetanis bareedaa nama arrabsa. Gartee lagumaa humbeeytu matu lagu akkuma dhiiraa. Dhuftees nu arrabsite. So foota kiristaanii dhiiraa seenaa dhiirtinis ni loltee kun jarana nagaa la ila wallahi boqonnaa takkitti nan gaafadhu tana yoo isaan itti amanan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Ustaad maaluma taane ganama taap godhaa jira namee mana kana. Garana nama kuma shan fidaa namna dhufu hundinuu adifanu hundi isaanii waama ummata tiiktokii guutuu asitti waama. Laa ustaaz miira keessaa baa hafuuraan guutamtaniirtanii tokkotu kalee waa'ee weedduu caalu maalitti nu beektanii tokkotu kalee jara keenya waan isin hima gidduun oduma haasoin weedduu caalu gaafatamee jennaan biyyatti jijjiire sii galee weedduu caalu sana waa'ee shamara lamaa kan dubbatu tokko macaafarraa. Waa'ee murtii kan keessoon saaminaaminii jedhu sana moo? Waa'ee shamara lamaa kan dubbatu tokko nu hiikii jettee ijoollee musliimaa qabde jalan ture. Akkamitti hiikeef beektaa shamarran saniif biyyatti hiikeef garuu inni kan dubbatu waa'ee obbolaa lamaanii waa'ee shamara san dubbata inni ammoo biyyatti hiikeef Yerusaalemii fi maalitti hiikeef sila kolfaan du'ee jala taa'e ijoolleen nu deebi'ee rettee tu'uutu hin beektu inni fi kan dubbatu waa'ee obbolaa lamaa waa'ee shamara lamaa inni ammoo biyyatti hiikaaf. Warri kiristaanummaa irraa xiqqoo beekumsa qabdan wangeela keessa dubbisan. Joolle warri wangeela takkaan dubbisin akka biyyaa baatanitti kan warra garaa fi gaara addaan bahin dhuufuu fi dhufee addaan bahin nutti hin dhufinaa jiran warri dhagaa malee ragaan qabneen seeninaa piliis wangeela keetillee safuu jiran warri Maatiyos qofaa takkaan dubbisin warri wangeela hin bahin akkanumatti arguu gubbaa kana Yesuus jechuu qofaan kanaani miti teenyaas raayyaa yaa ganaanyi geetaa dubbiin akkanaa miti ganda sanis hin dhaqinaa waa baradhaa. Mana maadaamiitu yoo gartee shaakalli biyya tireeningii si godhanii si barsanii akka lafa itti riganiif cufa si barsanii biyyaan baasii garsan. Amantii teessan quraana osoo hin beekne hiikoo hin beekne tafsira hin beekne wallahi hin deemina. Ustaz Abu Muaz amma wangeela keessaa Phaawulos kun Yesuusin ni faallessa jarri garuu barumsa Phaawulos barsiisu kana ni fudhatu akkamitti waliin deema. Fakkeenyaaf Phaawulos waa hidhayna qabachuu warra dhayna qabatu kana ni abaara. Wangeela keessatti amantii Yesuus barsiisu ture amantii Islaamaa irraa jijjiire uummata hidhuu ture hafixuu ture isa an ergaa shayxaana naa kan nama jedhaa bara shayxaana na keessa jira jedhaa bara Phaawulos. Phaawulos namoota qaamni irraa murame hin mormaa Yesuus garuu dhayna qabateera jedha akkamitti waliin deemama. Akkuma kiyyaa kanatti haa jedhan fuudhinaati gartee molokusummaa tanatti hin fuudhinaa jedha. Phaawulos ummata jallise dhugaa rabbi jarri ergaa Yesuus kan Phaawulos jalla deemaa jiru. Akkasii mee eenyu siifaanii jira siifan? Nagaa. Nagaati ka fayyaa? Akkam fayyaa? Akkas. Maatiin si nagaa? Walla alhamdulillah nagaa. Kee nagaa? Maatiin alaalam? Horiin nagaa? Horiini? Maallaqa baantamoo sa'a? Maallaqallee hin baanu, sa'allee hin baanu. Alaa namni nagaa. Amma sodaan yoo maadaamiin ta'e nagaa? Alhamdulillah nagaa walla. Maashaallah. Ati Islaama moo alhamdulillah Kiristaan? Yoo? Alhamdulillah. Nagaa? Kiristaana moo? Islaama. Islaama alitti goonare alhamdulillah Maariyaa. Oo siifaan?
maashaallah gaafii qabdaa gaafii qaba bada ustaaz ayyee nabiyyi Muhammad ima amanta ni islaamoyte mootii shahaada qabatte moo islaamumarra dhalatte caqasi bada mica astaghfirullah ati nabiyyi